السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرّن درتو هردوفتوتا في kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan warroonni amantaa biraallee nagaa qabdanii akkam jirtan fayyaa keessani. Har'a waanin ajaa'ibaa tokkotu na ajaa'ibee isiniif fidee jira jechuudha. Maal inni wanti si ajaa'ibee sa'aadaa fiddee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Kalees akkuma beekamu taphaa gannii fi hikmaa jidduutti ka dalagamee kohommoo mooyatee fi kan mooyatamne kan mooyachiise jechuudha. Dubbii guddaa ta'eetiniin kaleessa ajandaa hedduu bananii turan. Haa ta'u malee jechuudha Oromoon teenna galata hin beektu ka jedhamu sun dhugaadha. Maaliif akka ta'e beektanii namni waan riskii ofii argatee jira. Riskii ofii san fudhatee deemuu qaba malee akkasitti kun booyee kun walii wacee uummanni sababa isaaniitiif kun asiin jechuun hin barbaachisu jechuudha. Akkuma beektan yeroo raachuu fi asliin gizee geema raachuu sanillee hedduu girgiriin uumamee ture. Maaliif kana ta'aa raachuu kenna irratti maaliif qabamaa maarree jedhame waan hedduu takka deemsisamee ture jechuudha. Haa ta'u malee akkasumatti Oromoon sun bakka sanii hin hafne mooyachiisanii jiranii. Haa ta'u malee har'a bakka kanatti immoo ebalu na bira hin dhufne ebalu maaliif dhufee na bira dhaabbachuu dideetu dubbii fidee jechuudha. Haa ta'u malee ganniin akka nama tokko sarratanya mana keessatti dalagdee bakka kanatti illee TikTokii kanatti illee gargaarsa hedduu tokko dalagdee nama beekamtuudha jechuudha. Haa ta'u malee silaa akka gargaartuu namaatiif silaa namni hundi isii bira dhaabatu kan qabu ture. Hikmaa tana baay'ee haasa'uun barbaadu baay'ee isiin beeku dhiifama naa godhatiniin. Haa ta'u malee isiilleen mooyattee jirti. Haala bareedaa ta'een haala leenciitti roobsanii jechuudha. Xayyaarri nafne wanni hundi nafne jechuudha. Mooyattee jirti. Mooyatuun isaanii lachuufu bareeda beeytanii hedduu nama gammachiisaa lachuu isaaniitu Tigree wajjin taphatanii Tigree mooyatanii jiran. Akka Tigree natti fakkaatan garuu lachuuyyuu yoon tasaasa'uu baadhee jechuudha. Saniifuu mi'a amma ajandaa ka ta'e maalinni ganniilleen maaliif ebaluun na bira dhufuu didee jettee boottee jechuudha. Uummanillee sababa ganniitiin ajandaa banuuf deemaa jechuudha. Haa ta'u malee namni gannii bira jiru nama meeqatu isii daawwataa ture wanna ja'urraa yoo haasofne dammoo gannii bira nama 26,000 ture jechuudha. Isin galee nama 26,000 ture. Taaptaabiinis gara miliyoona 10 wayi manaamana. Okay? Garuu hikmaan tun immoo nama meeqatu isii ilaalaa ture nama 3,000 haga 4,000 namni isii ilaalaa ture jechuudha. Namni isii taaptaab isii godhe miliyoona 4 wayi immoo akkas 4 wayi miliyoona 4 wayi mee walitti hin dhufani bara taaptaabiidhaan jechuudha. Taaptaabii ka ganniitu caalaa jechuudha. Haa ta'u malee giiftiidhaan mooyattee jirti. Haa ta'u malee ganniin silaa ka gammadoo qabdu isiidha. Maaliif yoo jettan uummanni sun hundi jechuudha nama 24,000 yookaan nama 26 isii jala taa'anii madaamiin ijoolleen qimamii madaamii jechuudha. Hojii isaanii dhiisanii isii jalatti taaptaaf godhanii isii mooyachiisuuf hedduu xaaraa turan jechuudha. Galanni isaanii sun akka nama argitanii waa takka hin goonee fi wayititti jechuudha. Nama giiftara naa kennuu didee yookaan immoo giiftara kennuu fi didee jedhanii ajandaa bananii irratti iyyuun hin barbaachisu jechuudha. Namni duraanuu haqaan deemu yoomillee haqaa jechuudha. Nama walii hin caalchisu jechuudha. Gaafa aslii fi raachuun lolan san hedduu takka wacaa turanii jechuudha. Hedduu takka nusi moo'ichisna jedhaa jiran. Har'ammoo irraa hafnaniin akkamitti nurraa hafa jedhanii itti aaranii jechuudha. Namuu xiqqimii yookaan immoo faayidaa sirraa argatuuf si jaalatan malee inuma onneedhaan namni nama hin jaalatu ka jedhamu kana. Maaliif rakkinni isaan beektu maaliif akka inni hafeen beeku maaliif hafan maal rakkinni isaanii osoo hin beekin jechuudha. Zim jedhanii lafumaa ka'anii namatti aaranii namatti onnaa jechuun hin barbaachisu jechuudha. Akkuma agartan hikmaan dammoo leencii akka takkan itti roobaa jira. Maaliif gurmaa'inna yookaan immoo walta'iinsa mana jedhanii uummanni qaaqaa jira jechuudha.
haa ta'u malee kun akkuma argitan giiftaroonni hundi isaaniitu nama alaabaa isii godhateetiniin yookaan immoo beeksisa isii godhate kennaa fi jiranii jechuudha isinii galee. Saniifuu wanti nama aarsullee yookaan nama dallansullee jidduu kana hin jiru jechuudha. Namuu waan riskii ofii argate riskii isaa san fudhate biraa deemuudha malee maaliif ebaluun na caale maaliif ebaluun na bira dhufuu dide maa ebaluun achi deemee ana bira yoo hin qabaatiin hoo yoo hin qabaanne giddii dhufuu qaba yoo hin qabaanne giddii dhufee namaa kennuu qaba isinii galee. Sanitti hubachuu qabdanii jechuudha. Diyaaspooraallee haa ta'u tan mana madaamillee haa taatu kan mana madaamillee dalagdu haa taatu diyaaspooraallee haa ta'u hundi walqixa jechuudha. Maaliif walqixa kan mana madaamillee dalagdu birrii dalagdi tan diyaaspooraallee jirtu shinti beeti manamaa dhiqxeetiniin maallaqa argatti jechuudha. Haga gaafa barumsa barattee barumsa isii fixxeetiniin barumsaan qaxaramtutu sunis yoo ta'e dadhabbii fuuraa isii xab gooteetiniin argatti jechuudha. Haa ta'u malee namni isiirraa waan argatuuf namni isiirraa giiftii waan argatuuf giiftiin isii baay'atee jira jechuudha. Ganniin immoo mana madaamii jirti giiftii namaa kennuu hin dandeettu jechuudha. Saniifuu waan deebisuu hin dandeenyeef wanti haga isii madaalu qofa ka kennameef saniif akka yaada kiyyaate kuni yaada kiyya kun yaada keessan hin beeku jechuudha. Saniifuu wanti kana ajandaa gootaniitiin ganniillee isii ganniin akkana warri ijoolleen Harargee akkas taate isaan achitti gurmaa'anii akkas godhanii maarree godhanii ka jedhan jechuudha. Kan jidduu deemeetiin uummata Oromoo kana wal ficcisiisuu yookaan walitti buusuu ka deemu jechuudha. Faayidaan ala jechuudha. Wanti akkanaa kun osoo uumamuu baatee jechuudha. Obboleeyyan lamaan akka barbaadanitti yoo taphatan akka fedhanitti yoo taphatan mooyatuudha malee maa ebaluun na caalte yookaan maa ebaluun na bira dhufuu dideen ajandaa ta'uu hin qabu jedha akka yaada kiyyaatti kuni. Saniifuu isin lachuuyyuu mooyatuu keessaniif hedduu na gammachiisee jira. Congratulations jedha. Ani hikimaa tana dhugaa dubbachuu guyyaa takkaayyuu argeellee hin beeku laaleellee hin beeku isiyyuu hin beeku jechuudha. Har'a isii baradha jechuudha. Saniifuu namni yeroo hedduu beekamuu fi yeroo hedduu kan hin beekamne yookaan ka'atti itti xiyyeeffannaa hin godhanne hedduutu jira jechuudha. Waan san ta'eef isin lachuu moo'atuu keessaniif hedduu na gammachiisee jira. Ganni dammoo mana madaamii keessatti ittiin hagana fiduun kee yookaan immoo kana hunda onnaa jechuu keetiif hedduu na gammachiisee jira isinin jedha. Hundi keessanuu yoo yaada qabaattan yaada keessan as jalatti barreessuu hin dagatinaa jechuudha. Mee eenyutu balleessaa qaba balleessaa qaban moo hin qaban yaada akkam yaadni isaanii sirriidha moo sirrii miti wanna ja'urraa jechuudha. Wantoota isinitti dhagahame asii gaditti koomantii gochuu hin dandeettanii isinin jedha. Ani immoo asumaan yaada kiyya hin xumuraa jechuudha. Leenca akkanatti roobsame kana jechuudha. Hikmaan waan isin goote hin beeku akkamitti akka isaan horattu rabbi haa beeku jechuudha. Ganneen immoo leenca takkitti qofa argattee garuu qurxummii hedduu argattee jirti jechuudha. Kunummaanuu waan guddaadha isinii galee haguma kanaayyuu namni nama bira dhaabatee nama deeggaruun isaa hamilee namaaf ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif mucattiin boottee jirti waan isin ajaa'ibu wanti isaan waliin mo'atanillee walirraa fagoodha sii galee. Saniifuu jechuudha mucattiin miira keessa seentee boottee jechuudha. Kagannii jechuudha isinii galee. Waan san ta'eef moo'atullee moo'atamullee waan jiruuf namni illee dhufee namaa kennuu yookaan namaa kennuu dhabuun waan jiruuf wanni isin aarsuun jiru ajandaa godhattanii uummata waliif ficcisiisinaa uummanni haa jiraatu.